السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهى هركبوني kabajamtoota jaallatamtoota akka jirtan fayyaa keessanii galatoomaa warri laayikii nu gootanillee warri nu daawwattanillee warri nu jajjabeessitanillee hundi keessanii galatoomaa isiniin jedha. Akkasuma walaa jajjabeessinu wal biran darbinaa wal guddisaa isiniin jedha. Ammallee dabalee aamsa koo akkasii warri maashaallah wallaahi akkasumaan jajjabaadha itti bifaa wal bira hin darbinaa harka wal qabannee haa guddannoo isiniin jedha inshaallah. Har'ammoo waan isinii qabadhee dhufee egaa kaleessa akkuma argitanii mubeen gara Dubaayitti dhufuuf haadha oskee isiniin jedhee jira. Alhamdulillah amma waan hunduu hafee hin deebi'u jedheeti didee boolla keessatti biraa hafee jennaan haatillee aariitiin biraa deebanii gara manaatti gara mana goddanyaa walumaa mubee wajjiniin taa'anitti deebanii isaan gadda keessa too jiranii deebanii galanii too ciisaa jiranii maftaan immoo akkasitti mubeetiin abaabalee gorsee isaan achitti dhiisanii didee jennaan biraa deebanii galaniiru. Maftaan akkasiin deebisee fidee dhufee ofirra deebisee jechuudha. Mubaarak boo'ichaan lafa balleessee wallaahi himimmaan isa keessaa bu'u ilmoo dhiiraa gizee akka kanaa boo'u baay'ee tokko na gaddisiisa wallaahi al'aazim. Mubaarak haadhaaf jedhee cinqama haadha koof dabarsaa jedheeti yeroo hunda maaliif biyyatti illee wanaa darbuu didde jedhee barumsa kanatu barumsi kunillee duubatti isa jalaa hafte jennaani aarii kana keessa galee asufee haadha koo bakka namni gahee geessisa jedheeti alaamaan isaa ture. Garuu immoo haati immoo anarratti hin argitu anaaf naan dabarree ani immoo wanta ofii koo argeef siinillee siddatanyaa keessa akka deemtu siin ta'u asuma na bira abduus argattus kan isheen jettee jechuudha. Haa galatoomuu maftaanii deebisee jira. Tikkeetti hunda jalaatii birrii makasaaraa galee malee hafee jira jechuudha mubeeni. Akka kanaan immoo harmee koo wanta sitti mudhiisee fi hafunaa jedhii dhiifatamanaa jedhii jedhee jibbatti gadi kufee jechuudha. Wallaahi himimmaan isa keessaa bu'u ani addanaa isa ilaalee himimmaan qabachuu dadhabe jechuudha. Zalleen illee goddanyaasa nama waliin barannedha. Ijoollummaa keenya kaasnee mana barumsaasii waan hundayyuu kun amma har'aatti walirraa layyaa'amne jedheegaa. Maftaa fi mubeen illee aymaanoti tokko haa ta'anii zalleen aymaanoti isaa gara biraadha. Garuu immoo mubee wajjiniin waan ijoollummaa isaanii barumsarraa qabanii ammarraatti waliin jiru. Himimmaan zallee keessaallee gadi bu'ee wallaahi nama gaddisiisa baay'ee tokko. Obboleessa koo goddanyaa koo bichaa miti inni obboleessa kooti walitti naafi gizee gammachuus gizee gaddaas waan wal qabannee harka wal qabannee dhufnedha. Hanarra kaleessa miti nuti har'a gara waggaa meeqaati jedhee waggaa 13 nuti har'a kan inni jedhee jechuudha. Baay'ee tokko wallaahi laazim maan akka kanatti siqame zalleen Mubaarak caalaa zalleen illee kan inni boo'u jechuudha. Wallaahi akka bishaan himimmaan keessa gadi jigaa jechuudha viidiyoo sana arge. Otoo inni taa'ee boo'aa jiru hin deeme see taa'ee viidiyoo waraabaa jira boo'aa jiru. Moftaan immoo mubeetiin fidee dhufeera. Yeroo sana haati gola keessaatiin mubeen dhufee jedhee gizee Mubaarak maftaan haqee waamuu dhaqu. Gammachuutiin achi as fiiganii dhufanii deebitee naftee mubee ani hafuu keetu na gammachiisee jennaanii haqee himimmaa ofirraa dhiqatee dhufee hafoonaa jedhee maakoo hani sitti miinqaelee fi jedhee homaa miti hafuun kee naaf gammachuudha. Na dhageessee hafuun kee maftaa dhageessee hafuun kee anaaf gammachuu guddaadha. Wanti immoo na naasisee otoo nama riisiste otoo natti himtee homaa miti. Anaaf ani dhageenye na okkutee qayeeltee kanatuyyuu baay'ee tokko na naasisee jette haati akka lafaan maruu godhee akka laphee xalafuu godhee natti fakkaata. Aarii sanaatiin manatti deebisanii gashanii amma immoo duubarra inni dhufee akkasiin haafuu gaafatee dhiifatama gootee fi homaa miti deemsee keemti hafiitiin kennaaf gammachuu guddaadha. Na dhageessee hafuun keeyyuu kan isheen jettee harmeessaa jechuudha. Akka kanaan gaditti kufee boo'ichaan biyya balleessee jechuudha.
inni okatee qajeelumsaa badaaf otoo hin ta'in akkuma biyyaa bahee hojjettee haadha koof dabarsaadha. Iddee biyyatti dadhabee achi deemee akkuma namni tokko haqee hojjedheen haadha koo ishee dabarsaa jedheeti jireenya keessa galuu dhiisee akka nama hiriyaa tokko qabachuu kan dhiiseefis amma haadha koof dabarsutti amma haati koo bakka namni ga'ee geessutti na wajjiniin rakkattee beeloftee nuun nu guddistee kanaan nu geessiste immoo ani immoo taraa koo ga'ee iddeen ga'eef immoo haadha koo otoo isheen jirtu lubbuun ishee gammachiisuun qaba akka fe'etees jireenya koo haa fuldin jedhe malee haadha koo amma gammachiisutti jaalala keessan galuu kan inni jedhe kanaan durasii jechuudha. Ammas akkuma argitanii kanaaf okkatee qayeelee immoo gooddanyaan dadhabee haadha akkasitti haadha fidee otoo hin deemin duratti sababa ta'ee kunoo amma hafee jira jechuudha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin hafee haatillee akka naasuutti dhukkubsatte natti fakkaata amma kunoo gammaddee isheenillee mucaa ishee wajjin taa'aa jirti. Maaliif nutti fakkaata baaneef jijjiiramna jenna garuu immoo wallaahi kan milkaa'u lama sadii afur argitu irra caalaatti kan rabbiin milkeesse malee namni milkaa'u hin jiru jechuudha. Biyya ta'anis biyyaa ba'anis jechuudha. Yoo rabbii ganama nama milkeesse biyya ofii keessattuu nama milkeessa. Dhugaa rabbii wallaahi biyyaa ba'aniif miti. Kanaafiyyuu isheen immoo uftee argiteettu ta'eef gubaa biyya namaa ulee biyya namaa hunda argiteettu wanta ta'eef inni narra geesse irra hin gahin beelottis eeboftes anuma bira sii wayyaa kan isheen jettu akkan dhaabbee deemuuf hoo barbaadde jettee jechuudha. Akka kanaan hafee alhamdulillah maftaanillee haa galatoomu. Maasha Allah tabaaraka rahmaa wallaahi baay'ee tokko nama gammachiisa. Maftaanillee gorsee hunda jedhee gubaanni ufee argeera wanta ta'eef illee ji'a tokkoof as ture. Akkasii odeessamu kana miti hin dandeessu yaa mubaarak asii yoo hojjette kanaa olitti argatta dhiisii jedhee akka kanaan abaabbalee hunda godhee deebisee jira. Alhamdulillah goddanyaa dhugaa gaafa rakkinaa goddanyaa jechuun gaafa akka kanaati. Goddanyaa jechuun gizee rakkina keessanitti fiigee sin qaqqabee gizee sin boossan si wajjiniin bo'ee gizee rakkattan si wajjiniin rakkatee isa akka kanaati goddanyaa jechuun dhugaa rabbi rakki wajjiniin dhaabbatanii hin ta'u jedhanii fuuldura goraniiti kunoo har'a hambisanii jiru. Alhamdulillah boo'ichaan asiiti zalleen illee ni bo'aa mubaarak illee ni bo'aa maftaan maal taatanii jedha jechuudha. Jarri kun lama waliin guddatanii zalleen mubaarak waliin guddatanii zalleen immoo deemmitii isaati gaddee bo'aa jechuudha. Amma alhamdulillah mubaarak deebee jira. Rabbiin galanna haa gahu. Qalbii haadha ofii haata ofii namatti naatee manaa ba'uu miti durayyuu hin dogongorte amma otoo as uftee tateessi yaa mubaarak wallaahi asiin jira hoo jette baay'ee tokko garaan haadha namatti na dhiisu. Kanaaf alhamdulillah baga haftee wanti hundinuu rabbii yoo guute hinuma guutamti. Yoo rabbi sidan guuchisne atichi teesseef as teesseef miti. Yoo rabbi namaa dabarseeratee biyya ofii keessatti hunuma namaa darbitii siin jedha yoo obboleessa koo abshir inshaallah. Guyyaan har'a sitti dukkanoftus boru ifadha. Rabbiin umurii siif haa dheeressu harmee kee hin qaqqabdaa harmee kees immoo bakka namaa geessisatta abshiri siin jedha wallaahi gadduu miti bo'oo miti. Rabbii ofii jala harka yoo qabatanii guyyaan tokko keessumaa hinuma babaamaa yoo dheerattus jechuudha. Akkanaani deebi'ee hafee jira baay'ee tokko nama gammachiisa siniin jedha wallaahi baay'ee tokko gammadee jiranillee ani kaleessa gizee haadha kana taatu bira darbee sokkamoo yaa rabbi jechaan ture. Alhamdulillah wasana didullee duubarraddee haati manatti deebitee immoo maftaan deebisee jira galee jira haadha isaas ifatama gaafatee jira. Homaa miti guyyaan gaddii gaaf tokko gammachuu taati. Inni qabu abuutu jira. Inni dhabe immoo argachuuti jira. Addunyaan dawwaaraadha. Iddee tokkoon dhaabattu abshir inshaallah. Waan naan fayyaadha. Ilmi namaa yoo fayyaa qabaate guyyaan tokko gammachuu argaa jechuudha. Wallaahi yoo fayyaa jiraate hinuma jijjiirama nima guddata inshaallah. Abshirii siin jedhamu bee wallaahi gaddiin haadha keellee abshir jedhii akkuma amma jettutti. Alhamdulillah siin jedha wallaahi baay'ee tokko ulfaata. Zalleeni baay'ee tokko garaa na nyaatee jechuudha. Dhugaa rabbii wallaahi dhugaa himimmaan hin jettanii bishaantu keessaa gajjiga seetu wanni buusuu jechuudha. Mubaarak hin boo'u yoo aarii ijatu mimmixa fakkaata garuu boo'ichaan har'anillee jechuudha. Tokkoffaa kasaaraa galeera birriin illee baa'uu nabdu lammaffaa immoo haadhallee akka godhu dhabe.
birriin haadhattu nufti si'umti eebbi haadha ammoo sitta fayyoomu amma jirtutti addunyaa kanarras akiraa keessi fayyada. Kanaaf baga haftee mubaarakkoon inshaallah qalbii hamaa haadha ofii mari'atanii malee akkasitti aaranii oskanii immoo haadha ofiifitti qirgochuu jedhanii nama wantiniin taatu jannanni koomee haadha jala jirti jedhan nama akkasii rabbi nu haa taasisu inshaallah yoo rabbi jedheen. Kanaafuu abshirii siin jedha obboleessa koo baga rabbiin haadha keetti si deebise gubaan biyya ormaa maal haadha isheetu immoo sanuma abshir inshaallah guyyaa kun hin darbiti. Akkuma argitan egaa kun akkasitti deebisee jira. Haadhaaf ilmoo walitti deebisanii akkasiin alhamdulillah hafee jira. Tikkeettiin zarra sanii fakkaata. Egaa birriin hin deebitu kasaara magaluu malee hin deebiti birriin takka namarraa fuudhanii birrii mannarraa deebisu miti. Alhamdulillah hafuuni qalbii haadha ofii gammachiisuu hin caala. Maftaa galatoomii atillee siin jenna kaa yaa obboleessa keenya akkasumaan itti fufaa. Waan xuru waan facaafate haammata jedha namni Oromoon mammaaska jechuudha. Gaaris tees badaa tees harma facaafatan haammatu wanta ta'eef akkasumaan gaarummaa keessan itti fufaa wal bira dhaabbadhaa dhugaa rabbi baay'ee tokko namatti toltu baay'ee tokko nama gammachiistu jechuudha. Otoo dhimma isaati jettanii dhiistanii silaa har'a mubaarak har'a kunoo asuma jira jechuudha. Qalbii haadhaaf itti cabsee alhamdulillah deebee hafee. Haatillee sadira aartee fi dhiifatama gootee fi kan haadha isaatti gadi kufee dhiifatama gaafatee baay'ee tokko namatti tola. Goddanyaa akkasii rabbiin sinii haa kennu. Goddanyaa sin rakkattanii sin dhibamtanii waan hundattiyyuu kan akkasii rabbiin sinii haa kennu. Goddanyaa yartuu rabbi sinirraa fageessu. Wallaahi goddanyaa akkasiin faana boo'u rabbiin dhugaa goddanyaa siniif haa kennu siniin jedha.